abbaan namoonni maatii isaanii ijoolleen waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Mucaa kana kolfasaa miidiyaa irratti beekna malee rakkina inni dudubbeedha rakkataa jiru eenyuun beeka. Injiinar Daani'eel irratti yaalii ajjechaa godhameen otoo milkaa'ina fee jira jechuudha. Amma kanatti sammuun isaa baqaquu irraan kan ka'e hospitaalatti akka yaalamaa jiru. Nama kana iddeen jiru beektu yeroo namni du'e qofa walii bo'uun maal fayyada? Feemasii dabar mucaan. Anillee yoon Itoophiyaa deemee bar namaa waliin suuraan hin kaabar yoon dhiira tokko waliin dhaabbadhee ta'e. Ibsishaan biyya galee chiikota tokko wajjin footoo ka'aa jira. Dhiisaa makiinaaf fakkeetan galchinaati. Maal taatee harka? Harka Madiyaan deeme. Seegaati manguddoo wali dhuftee namni hundi wali dhufee sheeka yaamanii na yaaman. Ati kottee keessatti dabaltee jiraatte. Hey, assalamu alaikum. My name is Orosho. Orosho is funny. What's up everybody guys? Akkam jirtu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamar kafoon hordoftotaaf kabajamtoota Orosho. Qadaleen keessan akkuma beekamu sin jalaa badee jira. Bultii kudhan ilmi keessan buskutiin shambusaan keessan shambusaan keessan isin jalaa badee jira jechaadha. Eessatti badee yoo jettan akkasin na yaaddanuuf isin galee like gochuu subscribe gochuu diddani. Akkasin na yaaddanuu fi Ringri channel kanaal taabaa dhuftan subscribe gochuudhaan eegalaan isiniin jedha. Isinii deebi'eetan jira. Welcome to back jedhamee. Egaa akkuma beekamu viidiyoo baarsoo bashannansiisoo kan irratti fataa zanaa jennu isinii qabadhee dhufeetan jira. Ayaa akkasii yaaddoo keessan baattanu jecha faan viidiyoo bareedaa isinii qabadhee dhufeetan jira. Subscribe godhuudhaan viidiyoo kana like gochuudhaan akkan hin banne isinii gahee akkan hin banne like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Har'a isinii deebinee jirra. Fataa zanaa innaa dhiifama isin jalaa badeetan jira. I'm so sorry. Namaste. I'm so sorry. Maal taatee harka? Harka Madiyaan deeme. Maal balleessite? Manti yaa seegaa ni beektaa? Seegaa mucaa ollaa kasanii sanii? Mucaa gowwaa sana. Seegaa saniif ummaa isaatiif ummaan tiyya wali saayibame. Ummaan tiyya ummaa isaatu bar ummaan islaamjaan nama rabbiiti miti wanti eetis akkasuma nama rabbiiti silaa nama rabbii hunna kaa walumaan tolee etteeniti. Ummaa tiyyatti himtee beektaa ummaan tiyyaa isaa etteeni. Sanbooda osoo haati saseeqaa na bira hin jirre kophaa isii na gaafattee saseeqaa ni feetaa inaan jetteemi. Angizee kophaa tiyyaa eenyu narraa qaba yoo isin natti ol kaatina tumtii jeetiin eeniin fadhaa jeenimi kijiba haa. Amma guyyaa itti aanu mana warra saseeqaatti manguddoo wali dhuftee namni hundi wali dhufee sheeka yaamanii na yaaman. Saseeqaa ni feetaa inaan jaanime. Dubo. An saseeqaa akkamitti godhaan jeen kana gowwaa akkamitti godhaan jeen kana gowwaa. Yeroo hundaa inni biddeenuma ganda namaarra deemee haa barbaadu biddeena inni kophaa isaatiif biddeena deemee barbaada angizee na fuudhee biddeena naa barbaada hin jeenime. Sanbooda ummanti aarteeti barraada shaayii naggala barraada hojjaa dura taa'uu naggala. Siroite? Dubo ati hin feetu isa? An sana kami godha qamsaa'uu kaachuun beeku sun gowwaa. Ni barsiiftaa kana keessaa fi? Ijoolleedhaan anaa dalee kan hin kaayuu. Ay maaliif dhaluu baattu hin barsiiftu? Hin barsiisu kaayee gowwaadhaa bar. Amsa kana wali diddiree kaayatee qofoo miikaan hidhatee yeroo hundaa akkasitti deemaa miti. Gowwaa keessa isaa jiraateera? An maaltu nagalchitan ta'a isaati koofiyaa rifeensa dhedheeraa haga namni godhatee kaayata namni rabbime koofiyaa rifeensa dhedheeressee koofiyaa gubbaan kaayata koofiyaa maqaa walleesseenini. Rifeensa irraa disoo abidda gaddu qaachumaan. Maaltu naan keessu abaa godhachuu uummanti beekaatiin siin jaa an beekaatiin sidhee malee an akka seerumtu sin dhoyinee naan jetteetiin ammaan tana fayyee gizee isin akkas naan jettee booda ijji akka ijji manguddoodhaas jala haftuun si godhee naan jette. Gosi jala haftee ijji manguddoo? Silaa ana qurxanii miti. Harki cabsuun sitti bicate. Sesseeqaa akkamitti diddaanati? Bareedduu dhabboo harki cabsu miila sasuutti dabaltee jiraatte. Qabime. Maali? Sensation. Maali si? Kunimo. Sensation jedha garuu hiika isaa moo? Hiika isaa moo? Maali jechuudha maali wanni kun? Hin barreeyyu. Mee laali qaqqabadhu laali kana. Hiika laala. Inni hiikin akkanuma qaqqabadhu akkanuma laali. Maali? Maali si? Hin barre. Egaa
Miskiina wallahi mucattiin miskiina akka nama beekne isinitti immoo barbaachisu beektu mucaan kun ati wanta hin taane kana barte jechaadha ati waan isaa beekti ta'e hin gatti hin darbatti jechaadha. Mucichumti kana fidee waan hin taane fidee harka ijoollee durbaarra kaa'ee kun maa inni jedhuunsaa gaariidhaan jedhu intarviin akkasii atu isinitti hafee'oo waan hin taane fiddanii atu ijoolleetti akkas kennuu dhiiftanii gaariidha. Maaliif yeelloo badaa jira isinii galee safuu wanta jedhamu badaa jira. Muciyyoo kanaaf garuu abbaan namoonni maatii isaanii ijoolleedha waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Waan adda addaa yeroo bitanii rakkina guddaa keessa jira. Yeroo immoo mana ofiisaa deemuuti. Yeroo isaanii mana ofiisaa deemani wanti bitatani maatii miti koo yeroo argatan bilee kun inni mana kennan bitaan wanti itti bitadha malee waan qabdaanis na kalkaalaa kanaatti jabatina. Kanaan jedhus immoo kanuma akka namoonni TikTok irratti na ilaalan miti. Ani garuu kongoo seexana kamtuu dadhabee asiinis kalaanatti cufuuf deemu lakke ganda barse hin cufu. Gamma jabaatee ergii miidiyaa irratti TikTokii jalqabee namoonni garaagaraa waamu yeroo waaman bakkuma bayii oliif gaddeemee abbuma argetu laataaf birrii. Kan toleefis kan tole 50 dhibba kennaaf akkuma namni kenneefitti birrii sana immoo keessaan balleessu. Fidee dhufeennatti laata waan mana keessaa yeroo inni biddeen bitte. Egaa akkuma dhageessan mucaan kun kaleessaa eegalee egaa rakkina isaa akkas miidiyaa irratti bahee haasa'eennaan namoonni baay'eenis gargaaraanii jiru. Baay'ee isa garaan nama gubataa. Oromoon keenya hammam akka duddubbeetti hafe ilaalaa. Silaa mucaan kun yeroo kanatti akka sooshaal miidiyaa irratti beekamee intarvii meeqa godhamee baay'ee beekamtii akka argate beektu. Silaa yeroo kanatti mucaan kun akkas rakkachuu hin qabu. Maaliif beeksisa garaagaraa Oromoon hojjechiifachuu qaba. Oromoon ijoollee akkasii ilaalee guddisuu qaba. Galaanaa Gaaromsaarraa eegalee Raachuu Tasfaayee hundinuu waan qabaniin koomishaniis 10,000 dabarsaafii jiru. Mucaa kana egaa haala dandeessaniin gargaaraa. Please ijoolleen keenya akka miidiyaa irratti akkas mul'atanii kolfanii taphatan miti. Waan dudduuba keenya jiru waan hojjennu Rabbiin beeka. Dhukkuba keessoo keenya jiru Rabbi beeka. Ijoolleen immoo sooshaal miidiyaa irraa akkas jajjabeena qaban yoo jajjabeeffaman bora abdii toranna. Oromoon keenya yeroo kolfuu kolfee dhiisa. Yeroo gadduu gaddeedhuma dhiisa malee namni dheengedda nu kolfisiise kun akkami? Namni dheengedda waa meeqa Oromoodhaa godhe kun akkam jedheen duddubatiin ilaalu. Yeroo sana ittiin dubbatamaa ittiin haasa'ama. Duddubarra deebi'amee immoo wanni tokko miti haasa'amu hin jiru. Kanammoo maaliif hin jedhe viidiyoo isiniif hin dhiyeessa. Ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Mucaa kanallee gartan gin mucaan kun haala mucaa cimaan wallahi akka fayyatti osooniif immoo akka mucaa kanatti afaan kaanii naasee jiraatee afaan uummataatiin arra nama akkanatti rakkina keessa hin jiru yaalaan fudhanii tiriin mucaatee namni bakka postateetuma fayyadamee itti fammaseetuma dhiise malee oduun akka mucaa kanatti ta'ee ture wallahi arra nama guddaa akka gaariitii yaada. Osoo Amaaranya hojjete wallahi mucaan kun bika guddaadha. Gin immoo Oromoon yeroo ati duutu qofa sibee malee waa takka wallahi faayidaa osoo ati lubbuun jirtu Oromoon faayidaa takka inuma siin godhu wallahi. Kana beekamu jira. Dhugaa jedhan ijoolleen kun gaafati waan tokko taate malee namni si yaadatu hin jiru. Laalaa kanaan dura uummata salaaleetiif nama falmaa ture. Nama uummata salaaleetiif miilaan deemee dhugaa Oromoo baase tokko beektu. Karaa deemaa viidiyoo irratti hojjetaa turre hin nama bakka jiru beektu meeqan keessantu beeka bakka jiru namni sun yeroo sanaaf haasa'amee dubbatamee ho'ifamee oduu nama gaddisiisu yeroo ammaa kanatti injiinar Daani'eel irratti yaalii ajjechaa godhameen otoo milkaa'ina fee jira jechuudha. Injiinar Daani'eel irratti tika mootummaatiin mootoraan hordofuudhaan bakka inni dhokatee jirutti ajjeesuuf yaalan illee hin milkaa'in jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti sammuun isaa baqaquurraan kan ka'e hospitaalatti akka yaalamaa jiru gama OMN'if gabaasanii jiru. Yoonii Dirbaa kana amanuun xiqqoon ulfaata. Garuu immoo viidiyoo kana wanti fideeffan maaf nama kana yaadachuu dhiifni namni kun eessa jira? Erga waa'ee salaalee kana dubbatee haasa'ee jedhe eessa jira namni kun? Maal hojjetaa jira? Namni yaadatee waa'ee nama kana haasa'e hin jiru. Yeroo sanatti namoonni baay'een feemasiis ta'u hundinuu harka rukuteeraaf. Hamma immoo namni eessa jira jedhee baasee jira nama kana hin jiru.
laala oromoon yeroo baatanii kolfisiistan isin duuka kolfee nama dhiisuudha akkas ta'uun qabu mimee warra biraa laalaa mimee akka jarri wal jajjabeessanu akka jarri waliif quuqama qabanu kanuma jechaadha. Namni ibsaa bira suuraa kee ha suuraan hin baaneef hin jiru jechuudha. Deem suuraa bira kee cirraash dhuftee maakii suuraa waliin ka'an innaa maarrakkoo qaba. Feemasii dabar mucaan anillee yoon Itoophiyaa deeme bar namaa waliin suuraan hin kaabar yoon dhiira tokko waliin dhaabbadhee kee qeerroo tokko waliin dhaabbadhee kee ibsaa dhiisteettanii poosti nagootaan na arrabsu deemtan jechuu akka keessanitti. Hai ara akka addunyaan jiraatu jirtu jiraadhaadha. Addunyaan bar feemasii addunyaan barii madraka irratti jaarsa namaa hunda fiiganii dhungatan bar akka qabanii hin agarree madraka gubbarratti inna Beyonce inna manama hin agarree hin argine qoisin isin bar addunyaa faana hin jirtani bar kanaafi bar akka addunyaan jirtu jiraadha kan isin jiru hin agarree feemasoota artistoota guddaa warra zaffanu kan dubartiin xuutmaajaa hunda baatee irra darbiti. Dubartiin fiidee hunda morma qabdee footoo waliin kaate jechuu maarrakkoo qaba. Kanaafi bar maakii tanan beektani bar maakii freestyle naat freestyle normal no it's normal guys. Anaaf inni akka wal jaalannu akkitti wal jaalannu anqama akka wal jaalannu anqama akka wal beeyno anaaf isaatu beekisi warra miidiyaan beektan anaaf inni gizee wal jaalannu miidiyaa wal mari'anneeti miti. Okay miidiyaan isinii mari'anneeti miti ka wal jaalanne isinii mari'anneeti miti ka waliin jirru isinii mari'anneeti miti guys dhugumaan isinitti hima jechuudha. Wallahi isinii mari'anneeti miti. So abbaa fedhee waliin suuraa ka walii it's normal no. Silaantee barbarreen itti naqaa wayii barbarree eenyutti ni jaarsa keetiin naqi waa'ee ibsa shaaqiyyaa moo singalchu jaarsa keetiin naquu dandeessa barbarree imti shaadhaa zeetii danfiseetti ni xumaan nagalcheen maal nagalchee faarummaa keeti suni hayya faarannatash xagganoon ምን አገባኝ barbarreen itti naqaa way good godi bar ajaa'iba qabdan wallahi laazim namta foto persanu namni share natin goone injiru bar maal akka share nan gonan fudani share akan gabbi wi guys wala namni kun na ko barchiisan jeen guys annama waa share na godheef dhufee natti farade na arsawan na ajaa'ibo isa kamtu na arsa isa dhufee share fi faraduuf dhufe san bakka akka addanu baasuudhaaf yaada akkasii nama qabu santu na ajaa'iba waan wallahi laazim miqanyummaa dabar kun jechuun miqanyummaa waan tokko yoo arkitanillee defense godhuuf yaada. Okay defense godhuudhaaf jechuun waan tokko yoo badii tokkollee arkitan fakkeenyaaf isin jaa wallahi osoo badii tokkollee arkitan fiidanii namaan ga'uuf hin fiigina. Namni abshaalli tokko gawwaatu waan itti kenname hunda qabatee fiigee booya malee namni abshaalli tokko gaafa waa fiddeetti himtu si madaala. Si dhuftee itti himte kana madaala jechuudha wajjin san ka waliin keefi san sonda si dhuftee odeessitu san madaala jechuudha ana akkasii amala kiyyatti nama dhufee waan itti hime yoo amala as jara jiraatan dhuftanii yoo waan itti himtan isintu na ajaa'iba maali jennaan isin dura dhagee isin dura quban qaba waan ta'eef jechuudha. Isin dura quban qaba suuraa tan osoo isin arkin an arkee jechuudha. Suuraan ma isin olii gad fiidan osoo isin arkeen turen. Daa'ikii godhee bira darbees normaalidha waan ta'eef big deal miti waan guddaa miti waan akkasitti akka abbadamee irraa haasa'u. Egaa akkuma beektan ibsishaan biyya galee jira. Biyya galuudhaan wal qabatee immoo chakkasoonni tokko chiikooleen tokko beektu miti egaa haammatanii feemasiidha footoo ka'aa turanii footoo ka'uu sanaan immoo makiitti ergameennaan makiin chiikoonni footoo wajjin ka'anii tiktook irra gadhiisanii sirba jaalalaatiin gadhiisaa jiru. Makiin kun cuggaarraan isinii galee abshiruma. Egaa isinis girrii miidiyaa irratti waan argaa haasa'uudhis wal fuudhan nutti agarsiisa. Bakka ibsishaanis gara biyyaatti waammattee nageessa miti viidiyoo kana gara biyyaatti waammattee fuudhuu ni qabda sii galee fuudhuu ni qabda.
sargii keessa laaluu qabna jechaadha isinii galee sargii keessa laaluu qabna sichi isinii miidiyaa irratti achiifachi haasaan keessan deddeemuu dhagahuun barbaannu egaa viidiyoon raaf qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee dheedhee yaada keessan immoo koomentii jalnaaf kaa'uun dagatina warri amma xumuraatti na hordoftan guddaa isin galateeffachuun barbaada meemee warri na yaaddan koomentii jalatti na barreessuun dagatina hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura Oro Show bye.